Akkam jirtu hordoftoota keenya kanneen chaanaalii Mulgeetaa Ofishaal hordofaa jirtan hundi keessan nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isinii haa dhaqqabu. Hello my followers, all every are fine. Today I prepare this fun puzzle maths question for my followers. Try it. My question says that take number 1 up to 9, then set the number 1 up to 9 in the form of the dots given below. Note that addition of the three number you set should be 15 in all direction. Maal jechuu barbaadeeti gaafiin kuni lakkoofsa tokko hanga sagalii jiran bifa tuqaaleen armaan gadii ta'an kanaan teechisaa jedha. Hubachiisa irratti tartiibni lakkoofsa teechistanii sadan kallattii hundatti walitti daamee 15 ta'uu qabaa jedha. Ajajni isaa jechuudha. Kanaaf akkaatuma ajajamtaniin lakkoofsa tokko hanga sagalii jiru kana fudhadhaatii akkaataa tuqaan armaan gadii taa'e kanaan teechisaa. San booda lakkoofsi kun directionii hundattuu walitti daamee 15 dhufuu qabaa jedha. Instructioniin yookaan ajajnii jechuudha. Kanaaf akkaatuma ajajra isiniif kenne kanaatiin isinis lakkoofsa tokko hanga sagalii jiru fudhadhaatii akkaataa tuqaaleen armaan gadii taa'an kanaan teechisaa. Kanaaf lakkoofsa kana akka sanatti gaaf teechistan lakkoofsi kun all horizontal line is 50 ta'uu qaba jechuudha. Lakkoofsi horizontaalii jiru walitti daamee 15 ta'uu qaba. Akkasuma lakkoofsi isin teechiftan kuni all vertical line is 15 yoo walitti daame jechuudha. Walitti daamee vertikaalii 15 ta'uu qabaa jechuudha. Akkasuma diagonaalii lamaan isaa walitti daamee 15 dhufuu qabaa jechuudha. Kanaaf lakkoofsa tokko hanga sagalii kana fudhattanii yeroo tartiibessitan tartiiba isin teechiftan saniin lakkoofsi diagonaalii irra jiru akkasuma horizontaalii irra jiru vertikaalii irra jiru walitti daamee 15 dhufuu qabaa jechuudha. Akkaataa seera yookaan immoo instructioniin isinii kenname kanaatiin mee yaalaa lakkoofsa tokko hanga sagalii kana fudhadhaatii tartiibessaa akkamitti yoo teechiftan deebiin kun dhufuu danda'a. Koomentii jalatti nu barreessaa tartiiba isaa jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne asirraa 7 5 3 15 ta'a. Diagonaaliin kun sirrii jira jechuudha. Amma akkaatuma amma jiru kanattuu yoo fudhanne jechuudha. Inni itti aanu akkasuma immoo horizontaalii gidduu keessa jiru kanas yoo fudhanne 15 ta'a yoo walitti daanee jechuudha. Inni kan biraan diagonaaliin lammaffaas walitti yoo daame 15 dhufa. Afraffaa irratti vertikaalii 2 5 8 kan jedhu kunis walitti yoo daame 15 dhufa. Garuu vertikaaliin cinaa lamaan irra jiran sirrii miti. Horizontaaliin gubbaaf jalaan jiran sirrii miti. Kanaaf 15 hin dhufanii jechuudha. Yoo daane 2 3 walitti yoo daame 15 hin dhufu. 8 7 9 horizontaaliin gara gadii jiru innis 15 hin dhufu. Kanaafuu deebii keessan lakkoofsa kana tartiibessaatii koomentii jalatti bifa sirrii isaa kanadha kan jettan nuuf teechisaa. Deebiisaa viidiyoo itti aanu keessatti qabannee kan isiniif dhufnu ta'a. Isin deebii sirriidha jettan koomentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaa. Hanga yoonatti waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa fayyaa ta'a.